ده نمر شيطان الرجيم أدوين تهاي نمت يا رب والله بريو يوم مني دا بريد أنا كنت خسي كيس يوم جرات أنا رفيتني دا مجيتي أنا ده بيقدر أمبر دول يا رب ini dah felu bakuma akan tiga civil rafu dan dapne ujeti بريو dua مني دا kabar itu rufeitni da mejiti أنا ده نمر زلمة يتم يوم أمبر إنه Pernah berpikir? Berarti nak kerja kantor kamu nak buat apa lagi? Ati mal tu singke, nama wajahnya kok kayak kabel jual kabdet. Sana tak kau kerja, berkau jual aku kau kali kau nemaran. Hi, An nama tu Fadil boleh nemar. sila, lolle afani sila kira tiga runi dam tadi apa nama kan udah teman mal tu ati miskin ang war singkit. Sekarang ni bukan orang badia, orang badia aja dia. Ati baram na saat dulu kita tu masa apa dah rapat tu kau kabdu nam di simbil. Wallahi aku bangka, sana mau udah jauh yang kerja lepas. Oh iya. Umatin tak taubat teh miram. Taubat Allah soal taubat dah boleh jadi. Kagak ada dia pun ingin. Kalau dia boleh jadi. Masya Allah. Taubat mereka itu taubat. Mana orang? Nara berdua dah pernah nak jauh sama lagi. Yang mana harus nak buat kan awal itu. Ayah. Ani hulen. Lem. Gana. Ilman Oromo undi. Wah kamera serifat. Dapat. Berapa kecil nanya komentar. Abo kabat bat. Tak kabat di mana kita nimti. Ani hulen. Aku lem. Gana. Ilman Oromo unda. Ilman orang mau hunter. Jechanis. Kita fikir cara. Iya tak konillan. Kita karalan. Warri garte jecha manu tibbi sub dufe tuttu. Warri je kamu lu bis. Gana dufe undubbat. Kanan duper. Anje chafani made gocha kai sanjiru. Anje cuma lego cakai senjir. Kanafu amma bota tafani tille taubat. Akan ini tu pada kamu. Intin dia Ya bu. ani Oromo original. Orang mau original. Walin kokon. Kokum manhumna. Takum mana? Kokum manhumna. Takum mana? Yaro sadi kokum manhum. Takum mana? Masya Allah. Seragu tam tegit. Maliji dia caca lu tak kuat. Tokuma ya ilman Oromo tokuman humna lagi. Atau bedriya lah, jangan kan orang kena fani bedriya sebenarnya. Jara kayaknya di agama taubat teh. Juara berkata wallah juara mah wallah tu kubana mata saya baju tiga sana umur wallah maka kaki kalau dia basur nanti wallah ya lagi. Berarti kita sebenarnya nih. Iya, kan bisa ane jero galam so kudu tiga nak kaya. Maka kayak garu berarti ada. Nah ini kalau nanti maka yo tiga ada mana kamu maka kau tiga ada nama. Oh, mal bela gize TikTok balata maka kasam khabarati badrek sutatan. Maka duga berbeda. Amma atama kulle nami kulle sutata gize TikTok radu. Akam ta desembe. Maka kau saat kunjualnya sih. Amma kau ikan am tak ada nota zameri. Aya. Maka duga kulle. Ya kulle mana kau saat ya? Kau semua nak mata maka kerja dua ni beda. Badriya. Nah, serkanan. Sadi barate makamas. Zameri berada wakas bondi gili watut. Wanita. Ida Faransi folle base sirkana rora khogaran boji amu kho am nandesin nasin sodakin
Ayuma makam bareda sirkan nanu tegir. Garu sirkan nan furdo ngir tumale. Fafaran jalla siya ummata ki yamma di famo di gona sadakana bu fadda rabbi jabu sadi garan rukuban dubbi sarra marman kana fashakku ma balaghi yogaiti barakati ani di wala kiru na ba sa hayya kana kabu amana wallahi na rabbi da balaghi Makam kan sesi bace duganu. kiru kabu Udu nu taun den desu jan. rukuba jolle tani wallahi na rukubar du bi san bodo marma kun akana na ganora na rabbi jabu yogaiti barakati dagal darba abdallahi thank you so much brother Barang Rabbi Israel nyuma bitingira anga umata ko karadum gatungker. Nyada apa nyada Ya itu enggak tamang Israel nyada. wallahi da bata no kaga ci de nan ko karate atimo isna ja wallahi jibbe na rabbi maskale da dukan nan jin Ini astaghfirullah ji bakatala timali fi dule bo. Abadan. tapi rasanya pikiran ya sampai ya Barana wallahi Rabbi Israel nyuma bitingira akatiri razi wakati sedung katani bi gitira. akam tare bale jari ini guys rabbi mau jinu kala ke Wallahi Rabbi masih ume. Sille Rabbi ma ume sisi gesene ya kulleti. sana bale du sana rabbi ume tahu kada wallahi Zirkan alora khogara. akam mati rabbi uya sana dubbi seba wallahi lazim Ayba afanin dubbate afanin de temana umar rakom. abacuni bale du da wansa wallahi wallahi bale Jangan beta dubbi kara ya walam tajani ma faran girgira di fam umma taxi kali wallahi umma sikko no man do tate umma tate I'm so sorry dugatti kalbi radi fam na goda lubuti ya resi ma ka ana faanu ma kana miliki wallahi lazim ani wonni sabi di fama challenge jiru wakka di fama wonni di fama challenge jiru dunia tana gubba ora mo tuna tana fayido bale sagi ana titun birre kana man tayo wallahi radda wala ni follow dia bismu tawana gitu azhar bale me gifti kan follow dia bismu duba kami dibiketo pasara bite kalu miskin arar sinu ya zammi wallahi ma man tayo bi jere sa radda wala wallahi tu buccu ba radda la amana tete daga bare dagi amma dubbin te baro mati ya ulta te ya kulli mira dila arar susamta ayyami tardam ko da kuma kalu biye ora moti ko da dunya ka gara ko na kayu wakden juar ba kai sana na kayu to bishan litra me ka fit kartono takku bishan kartono guti abbale sagiya guji masanya kanam mo guye de mo guye la manana ne wallahi sabu ga jirun ka baru ku sa de ke kan jirun yani murmo kigi kullu ka murmo la tugorte dana kom te wala mor mi khasabe mi jona ma mi ciyo distinya tanya ta gana ge su futanya gana de mi ta amma nyaagi ka du ila la kat wara be se khudanya te sim fitu bar khulle di ontan en ku bale dakhi wara be se khudanya te sim fitu di ontan zammer yi funya kan kai sabe daru furdina ka funya na kai sa ku sandra funya nan gaba ifte ko ma ka saya so tukisho saya so dis juar ko sport dan je wallahi lazim wajen ba ta ka kalbu na riba da dan kila ka tamanin debe amma me ka rifte waro so bazanamti kilo la mana da ku me ka bi din kan ta bale sai astaghfirullah ya bulle ne dis Tokuman huna tokuma ya ilman oromo tokuman huna tokuma vamos Atam ko la robo dine kuma sanle adu buta webenje mi kidi to me jarsi barakan si berapa desa di ontan ya rumte kulle jar so yido bana bela garan ju sawan ter bono mujina tan lala asko shafi akan gutti rumte serin ban amir hunde ka sangara tuma akan gutti rumte to khaira kate sanu magadu ba bar rakon jolle sudi gitu bar rakon shi shukuma mitamma khasabar baikis mata kan khoba mu kada mata kan khoba mu gaba wallahi duga kai samu da sama sala khoba ni wallahi bare ta samu ta khobu gaba bota so de samu mata kan bakka so se
Silaa ijoollee seenyaan guutuu sammuu keessaa fuudhaniituma. Istirasa waan jaanitti jiran akka kutattee nyaamin namni nu lagataa bara akka taane mee zammee keessatti immoo. Haya. Lubbuu mee nana fatina irra laala bo'ee fi sinjee naasurraa akka nama maraatutti naasoo eegala zamana kana argina fadde booda. Haya rabbumaatu nama cinqii namaa dhaggeeffatu na godhe haase. Namni akkin talaata. Ijoollee sujiin akka taate. Taaptaan godha. Namni kudhan taatu sun wajjin haasoo. Soddon taatu nu wajjin haasoo. Nu lagata. Gizi os deebine nuti nama wajjin haasoo wallaallee nu akkuma feene dhaan na sii galtee. Mata maraata. Nuti amma sammuu tana osoo gizi galii faa jijjiiranii rooyye wannaa. Amma sammuu teessan bara amma jijjiirraa miti kafeete koobaa feeti. Amma ijoollee biyya arabaa tana hunda. Sammuu koo ni jira. Naa koobba. Ni jiree rifeensa gidduu tana haadanii cuqqaallaa wayii itti qaqqaban. Wala wal harkisa. Sammuu bakka Thank you. sammuu bakka seela. Wallahi. Koobaa kadha koobaa sammuutii irraa stofur. Herbi dhisetti. Wallahi sammuu koobuu godha wallahi dhugaa keeti. Mee maaltu naan gee hawaasa namaa gidduu dhaquu mee baalagummaa dhiira laalaqa. Laki. Barsa mee gaafa sanaan badaa waan ture ni beektaa itti fayyadamu miidiyaan beeku. Dhuga miidiyaa kana akkaataa itti fayyadaman beekuun iddoo murteessa. Guyyurraa bilchaate sila amma taateen jiru ni beektaa. Baraba sadi dura obboleessa kiyya. Bar wanni akka taphatti asirra jaambar jeerkaana wayii nama waraabanii itti nama kaanii. Antanaaf gisee afaan kana akka waan biraan asirra jimaa keessa kaayata gowwaadhaan. Yaa obboleessa kiyya kun erga arra waan biroo dubbata yeen daabbatu fuuta bira ta'ee fa'aa akka turtu. Daabbatu afaan kaadhu anis jimana afaan kaachaa jira. Waa afaan kaa yoo afaan isin sosse defeeti waa afaan kaa jimaa itti dheereetin afaan kaa callisii ta'e. Angana yaa booni mi qancara miidiyaa kanarraa eenyu gaazamee keessatti immoo. Yaa boon talti maakii jaanii sunni shaatira. Haya amma soo isa dhageessuu danda'u haya. Shaatiran jeeqaan sana rabsu siin ta'e. Shaatira. Iyyoo sanni shaatiraan dogoggortuu dhageesse. Egaa namni gisee miidiyaa barte bari miidiyaa jechuun if eegaas. Barachuu qo isiinuu dogoggoruu iddoo amma dura qabdanii beektaa viidiyoo isita duratti as finne garuu immoo dhuunfaa isin dogoggorte malee ilma hawaasatti dogoggorni shaatiraan bakulee mijiyyoo san bakulee keessa gaffa keenya. Tokkolle walla akka nama nama kifti fidi asuma qarta baasan ne qarattamna. Ani tun dafee tun guddadhe malee ijoollee akkana akka hin qabne kana. Ati wanni jarjara si buuse. Laazam mayyii dafee tun guddadhe ana kan digeer guutte gana guddanne. Kasuuta guddachuu qabdu ni jarjette guddinaaf jarjette. Aboo takka. Abaaboo guutama. Haati faate takka faa muggaa deemtee tuma goolii naggalchite kun ijaara afaan na keessatti ijaarsu wallahi. Ishiidhaa tasin lakkoofsifte. Isii akkasitti goolii naggalchi wallahi kan waan nutti bineensanii wallahi isii akkasuma goolii. Way ajaa'iba. Wallahi. Wanni guddaan tawbatul nasuha haadha. Tawbanna ka ijoollee keenya galatoomaa fayyaa biyya kana waanuma aananii ol darbaarru wallahi fayyaa biyyan qabu hundi na jettee akka ciisu jira. Jazaakallah khairan. Ijoollee keenya dhukkubsatte fayyisa. Qaamni adda si facee birkitti. Yaa zammee qiyyoon jiru qaba gurbaan iddaan. Ani numa arga kan nama rafechisu jaara maammatu wayyaana dhiifaman qaafadhan jenne. Yoom? Isko dhiifama. Thank you. Haya. Nasriyya galatoomi. Isuun tulfaa daru gara rabbi galatooma. Dhiifaman qaafadhan je wayyaana jawaatti raftee hin deemne. Kabarreeffama tokko lakka mudii nuqute. Wanni ilaal dhiifamni makluuqaatis maatiin rabbuma dhiifama gaafatudha. Jechaaf gocha keessatti beektaa namni waan nama balleessu isaa malee haala rabbitti balleessa ilmi namaa. Sharmuutaatiidha intala salaat maal jechuun natti dubbisiyyaa kullee. Anamma bar sharmuuta kanaan jecha naa amini jechu jira amma miidiyaa barbadeessa miidiyaa kana ibideen gaddan bare. Dullatti gisa naan jecha naa amini jechu jira bareessa kiyyaan. Dullatti gisa naan jecha naa amini jechu jira wallahi jammee kiyyaan gara kana booda waan fedhan naan jecha amini gisine kan danti jira. Allahu amin. Rabbi sila gaafatu malee kan gaafatu telefoon. Wai namni nama qajeele. Namni nama qajeele. Guys,
Gisee taphni kun dhuma walitti faana. Anna gidi nama furii sana fedhe sharmutummaa gadi hin fedhan. Maaltu fide gaa sharmutummaa ammaasi? Allah nama furii fedhan nam tokkoof tokko hin fedhan. Deemtee itti dheeyte. Hai. Egaa hidhamte kana jaalatti narraas qabdi. Yaadamee qiyyaa akkas gabbina kana taa'anii osoo akka nama hojii istighfaar godhuudhaan jaalabbu isa taa'e. Ang gisee na rin kana godhu bar haasawuu diddaa. Kana. Namoonni takka naasuudhaan jalakkisuuf dibayte isiin maana waamti maqaa qiyya maana kaarti kan jirtu. Baaragaan si qabadhe jettuuni namni kalaanni fuudhee homicha qaqqabata. Baaragaan qabadhee ni jalakkisuuf deema maana waamta akka jirtu. Kullee maa maana waamti kan jirtu. Wanni godhi qoy isaan na hinaa qoy. Adda muriyaa.